warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayini beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtii innoveetara Israa'el beellama waliin tanaan dura taasifne kutaa tokkoffaasaa dhiyeessine kutaa lammaffaa beellamaan ofirraa bulfanne kutaa lammaffaasaa bifa bareedaa ta'een qabannee dhiyaannee jirra. Qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaati gama daarektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo Naaritaa Allied Chemicals guddaan galateeffadhaane. Egaati bakkuma irratti dhaabnerraa itti fufna. Egaa Israa'el raayyaa ittisa biyyaatitti illee deemtee waan ajaa'ibaa akka hojjette ni dubbatama. Isaaleen itti mime. Teelee keessatti gara waggaa tokkoo fi gara waggaa lama hanggaan siqu sana makalaakiyaatu na fudhate. Achi immoo makalaakiyaa elektirooniksii dipaartimentii kan jedhu sanan ture. Achi gara insaa staabilishii goonaa kan jedhu sana yaada dhufe. Achi keessa tureen insaa staabilishiin nama godha keessaa nama tokkoon ture. Thank you. Galatoomaa. Naan dubbadhu yeroo baay'ee achi keessa kan ture iyyuu dubbachuun barbaadu. Securityidha. Amma godhi akka gaarii jirra waan sodaachisu hin jiru. Jenneerra. Jalqaba xiqqoo ishee haasa'uunis akka beekamuun barbaadamu. Ammatti garuu akka gaarii dhaabatee jira waan ta'eef shakkisiisu. Exactly. Ani achi keessa waggaa baay'een dabarsee gara waggaa jaamoo torban akkas hojjechuun jalqabe. Waa baay'een dabarsee achi keessa teekinooloojiyoota baay'een fidee akka dhaabbattu san kan nama godhe keessaa nama tokkodha. Maal jechuun teekinooloojiidhaan akka aweernasii qabatanii teekinooloojiidhaan immoo konfidensii akka uumamu teekinooloojiidhaan immoo akka fayyadamanii kan jedhamu sana yaada guddaa fidaan yaada sana immoo namni biraas istaabilishii haa godhu XY haa godhu waan rakkoo qabu. Achi ka'een immoo naannoodhuma Oromiyaa keessatti gana research centerii tokkoon dhaaba jedhee research centerii kalaqa addaa kan jedhu sanan dhaabe. Kalaqa addaa sanarratti ijoolleen immoo kalaqa danda'an immoo waan teekinooloojiidhaan guddachuu biyyi keenya akka fooyyoftu yaada guddaa fiduudhaaf otoo hin ta'in piraaktikaalii akka hojjetamuu danda'u Adaamaa galma Abbaa Gadaa jalqabee akka hojjetamu sana diriirsuudhaaf Oromiyaa biiroo pirezidaantii keessatti maayikiraafooniin gatamee hafee bara 1982 keessatti gatanii istoorii keessa kan kaanii maayikiraafoona sana guuree gara faankishiniitti akka godhan Philips kaampaanii irraa dhufe teekinooloojiin sun achi istoorii keessa taa'aa ture. Namoota istoorii keessa immoo namoota achi keessa amansiisee maal jedhee akka itti fayyadaman amma ammaatti isaan fayyadamaa jiru. Akkasan godhee yaada displee ta'uu danda'u yaada hojjetamuu danda'u sana yeroo baay'een fida. Dhumarratti Oromiyaa irratti ammas waggaa gara waggaa sadiin ture. Teekinooloojii immoo kaar security system kan jedhu sanan jidduudhaan nan hojjedhee ture. Konkolaataan waggaa hatamtu abbaa manaatti bilbilti karaa agarsiistee waa'ee GPS otoo hin beekin. Kalaqa addaatiinis innis kalaquma addaatiin anuu quban qabu. Inni paatantii lammaffaa kooti akka carraa ta'e paatantii lammaffaan kaar security system kan jedhamuun argadhe. Gara paatantiittiin appilaayi otoo nun godhe gara piroojeektii 16 caala paatantii kan ta'uu danda'a garuu waa'ee dhuma saayinsii fi teekinooloojii immoo quban qabde achi immoo itti dhiyaadhee Isuma hojjettu paatantii dhuma gaafa gortuu muriin darba. Kanuma jiruutti fayyadamu an biraa immoo gara biyya keenyatti ammam beekumsa teekinooloojiidhaan qabu namni keenya wantootni keenya ammam teekinooloojii appirisheetii godheeti lafatti akka bu'uu barbaadu kan jedhu sana hoggaan ilaalu namni tokkollee amma sanatti amma kaar security karallee ammallee gabaa keessa konkolaataa 100 keessa 20 qabu. Isa iyyuu agrii godheen KK kaar security jedhamu KK kan jedhamu san Isuzu isaan hojii walii dubbannee fixee agreement irra godhee looyerii goonee waa baay'ee gadeemne booda dubatti ilaalinani ofuma koof duban laallaan
namni tokko pozitiividha. Uumamni isaayyuu pozitiividha. Namni tokko immoo dabaa otoo hin hojjetiin waa'ee dabaa otoo hin galiin jallataan jira akkanuma uumamni isaa. Nama sanatti natti baay'inaan gara biyya alaa kanatti deeme dura wal dorgommiidhaaf deema ture. Speen deeme, Morokoo deeme, biyyoota Afrikaa keessa kan jiran biyyoota baay'een deeme dorgommiidhaan hojiidhuma kalaqaa kanaan deddeema ture. Dhumarratti garuma Speen Maadriidin ture, achi booda Swiidinin ture. Swiidin immoo gara hojiidhuma kana beeksisuu kana gara Swiidinin deeme. Biyyoota baay'een deemuun jalqabnaan naa gale baqa. Biyyoonni guddachaa jiran maaliif guddatani? Biyyi keenya immoo maaliif hin guddanne? Biyyi keenya immoo amma barbaadu teknooloojii irratti akkamitti barbaadu sana kan jedhu sana. Gaaffiin guddaa isaanaaf illee. Kanaaf baay'ee naa galuu dadhabe. Amma teknooloojiidhaaf namni dhiyaateera. The last position namoonni qabatanii taa'anii sanarratti amma sanaa deemee dubbisuu jalqabeera. Kanaaf hoggaan dubbisu anaaf negative feedback hin qaban positiividhuma waanuma jedhummaa kootiin wal na beekaniif waan hojiin amansiisaadhaan waan na harka jiruuf isaan appreciate na godhanii na qabachuu danda'u. Garuu ijoollee baay'ee immoo carraa kana dhabanii immoo kan rakkatan immoo akkamitti namicha sana iyyuu argachuuf iyyuu karaan irratti cuccufameetu jira. Kanaafuu biyyi keenya teknooloojiidhaan qabatamaadhaan fiigichaan waa'ee smart city kana dubbatu waa'ee dubbiidhaa fi practically walitti dhufu. Kan biyya kana immoo adda natti ta'e. Isatu barakkoo ta'e kan meenuu irra jiru waan biraati nyaanni si dhufu waan biraati. Thank you. Ammatti garuu akka durii sani miti. Waan keessa kee jiru ifatti dubbatta. Abbaatu furmaata itti kaata. Dandeettiin kalaqaa biyya kana keessatti sababiin guddaan ani Israa'el akka inni si argachuudhaaf barbaade dargaggoota hedduu yuunivarsiitii garaagaraa irratti teekinooloojii amma kan akka Turkii fa'aa biyyoota gurguddatan jedhaman meeshaalee diroonii kan hojii wal qabates ijoollee dhiyeenyan bira gahee waan inni isaan wajjin haasa'een jira. Gabaasaaf yookaan immoo footoos wajjin ka'uudhaaf malee qaamni mootummaa waan san riil godhee osuma dandeenyu jira. Aduun egaa tarii dhiibbaan biyya alaa jiraachuu danda'a waan kana akkan hojjenne. Isa qaamni ilaalatu deebisuu danda'a. Ijoollee kana garuu abbaan barbaade haga barbaade waa hojjechuu gaafa danda'u ifa baasee hin dubbatu ta'a. Wantichi erga dhume booda laawunji gaafa ta'uudha kan arginu. Biyyoonni hedduun meeshaalee waraanaa gurguddaa irra gaafa hojjetan kana jalqabee jira jedhan. Akkaataa seekuritii saniin itti deemuun hin danda'amu moo dhugumaa dandeettiin hin jiru. Sammuun akka Israa'el fakkeenya godhachuudhaan dargaggoonni hedduu akka biyya kana keessatti dhalatan nan beeku waan ta'eef. Amma maaliin rakkoon kan hojiirra jiranii fi kan teknooloojiirra jiraniitu adda ta'e. Waa'ee teknooloojii badaa hin beekne tana hoogganaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa amansiisuudhaaf isa akka galuuf gochuudhaaf ani waan practically waan na mudateedhaaf jechuun amma kana na beekanii amma kana hojiidhaan amansiisee amma kana immoo waa'ee backgroundii koo namni hin beekne tokko illee hin jiru jechaadha. Isaan wajjin walii galee even ambiraadhis kaffaltii malee soofteerii tokko hojjennee isin itti fayyadamaa jennaan dhumarratti parsanaalii godhaniit otoo nutti hafee maal wayyaa jedhaniit kan sitti himu jiru. Teekinooloojii kanarratti undermine gochuu na fakkaata. Waa'ee teekinooloojii sanii hubannoo dhabuu osoo hin ta'in teekinooloojiidhaaf namni quba hin qaba. Garuu Israa'eliin hojjetaa, Riittaayin hojjetaa jedhee qaamni amanu hin jirudha gaafichi. Thank you. Ambira ammoo maal inni kan si ajaa'ibsiisu fakkeenyaaf walga'iidhaaf jedhaniit yookiin immoo teekinooloojii sheerii jedhanii immoo kan deeman isa. Amma kan na mudatee fi kan achi arganiit ajaa'ibsanii maal ta'anii biyyattiin kun akkamitti guddattee jedhu. Biyya isaanii akkamitti hacuucaa akka jiranii isaantu beeka. Biyya isaanii amma fakkeenyaaf ani achi booda maalan ta'e kanuma otoo jiru jechaadha maalan godhe. Biyyi kun amma kana na rakkisnaan amma kana immoo gufuu taanaan amma kana immoo positive mindin yoo baay'achuu baate ani by the way positive mindin naa baay'atu jedhee yaadu uumama kun koyyuu negative percentage namoonni negative ta'an iyyuu nan barbaada uumama kootu maaliif waggaa waa tokko hojjettu nama positive qofa ilaaltee deemnaan kufiinsi kee kufaa miti kan ta'u in kaatu iyyuu nama positive qofa qabattee deemuu qabdu negative qabachuu qabda maaliif wake up si godha namni negative waggaa si mudatu guddina kee salphaa miti fakkeenyaaf suuqii asii banteetta inni sun maaliif nama biraa bantee waggaa siin jedhu ati yookiin suuqii sana fooyyessiteet gara supermarketiitti guddisuu dandeessa.
Kanaafuu nama negatiivii hin jibbu ani gonkumaayyuu hin jibbu pozitiivii qofa hin jedhu ani. Pozitiiviin uumamaanuu pozitiivii namni soggaa uumamu right fi left qaba. Kanaafuu rightiin kee pozitiivii ilaalnaa negatiiviin immoo akka bitaa keetti ilaaluu dandeessa. Kanaafuu paaworiin faankishinii kaameraan faa kana hunda kan hojjetanii negatiivii pozitiiviidha. Negatiivii pozitiiviin bakkee hin jirre hojiin hojjetamee hin beekamu. Garuu maalinni negatiivii parsantiin hoggaa baay'atu kan pozitiivii aina cuuca. Hin guba. Kanaafuu pozitiiviin baasuudhaaf akka teknooloojiitti siyaasa. Teknooloojiidhaan namni pozitiivii baay'ate jennaan negatiivii sana waan balleessuudhaaf maal ta'a namni qixxeetti deemuu kan danda'u sana maalli faankishinaalii gochuudhaaf yookiin hojiin hojjetamuudhaaf namni lamaanuu sanuu hin barbaachisa. Dipaartimentii tokko keessatti yookiin immoo hooggantoota keessatti. Kana garuu maalinni teknooloojiidhaan fuulduraan biyya guddisuudhaaf namni negatiivii baay'annaan biyyattiin hin guddattu. Ani Israa'el amma rakkoowwan akkasii nama sammuu bareedaa biyyaaf ta'u warreen qaban finnee miidiyaatti hin dhiyeessin akka gaazexeessaa kamiitittu darbinees immootu erga intarviyu taatee bara 2 bara 3 booda jijjiiramni ati fidde maal jennee gaafa deebinee gaafannu sammuu ajaa'ibaa akka qabu namichi sun osoo arginu rakkoowwan akkasiitiin hudhamee haga barbaadamu biyyaaf osoo hin godhin deebee miidiyaa irratti namni deebi'uu hin jira. Ani baay'ee tokkotu natti dhaga'ama garuu tarii kaleessarraa harrii wayyaa plus bormoo guyyaa addaati jennee waa yaannuuf ijoolleen kun ammas hin jiranidha. Dandeettiin hojjechuu ammas hin jiraadha. Prime Minister Dr. Abiy erga dhufan booda rakkoowwan amma jiran kunneenis hin jiranii ka jedhu kana noo ta'e ammas dubbachuu qabna jechaadha. Qaamni sirreessuu qabu haa sirreessuudha. Ani al tokko qaamni waan kana sirreessu qabsaa'ee haga dhumaatti qabsaa'ee harkaan laatiin ni jedhama. Ani haga yoomitti qabsaa'ama tarii Israa'el hanga ammaatti gitintiraa amileen kee tuqamaa biyya alaa deemtee caalmaatti kakaatee dhuftee qabsoo keessa jirta ta'a qabsoodhuma teknooloojii biyya kee keessatti guddisuudhaaf haga yoomitti qabsooftaadha qabsoon kun daangaa hin qabu hin xumuramudha rakkoon kun furamee even sammuu keetti wantoonni gurguddoo hojjetaman hin jiru caalmaatti maaliif oomishamanii biyyaaf bu'aan buusne wanni kun ammas dhaabachuu qabaadha. Yaada guddaa naa kaasti amma fakkeenya ofuma namarraa miti kanan kaasee dubbadhu fakkeenya ofuma irraa kaasee nutoon dubbadhe ani ispeeshaalii waan hunda ilaalee namni na gorsee na amansiisuu hin danda'u amma fakkeenya maaliif the last person kan jettu sanatti dhiyaadhee dubbisee waan jiru hunda ilaalee ati biyya kana keessatti waan kalaqaa kana jaalattaa waan teknooloojii kana jaalattaa otoo maal gargaarte sii wayyaa jedheeyyuu yaada naan kaasne namni tokko hin jiru maalan godhee mee akkamittan gargaara ijoollee kan amma tootaalii maalan komii kumachuudhaaf tokkoffaa maalan godhee tootaalii rakkinni koo guddaa maaliin faayinaanshaaliidha miti faayinaanshaaliidhaan cimuun qaba of ani immoo Israa'el beellemaa taanaan personaalii koo geeddareeraayi maaliif amma ilaalaan jira dura waa'ee maallaqaa yaadu ture maallaqni maallaa godha maallaqni lafarii argamuu danda'a kan jedhu sana yaada miti maallaqa waan qabaachuu baadhee biyya Afrikaa kana keessatti hojii hojjechuu hin danda'u namni ispoonsara yookiin si godhuu hin danda'u yookiin mootummaan maallaqa kanaan hojjedhuuti naa deebisa jedhee si amanee iyyuu siin kennu kanaaf maalan godhee gara biree Ameerikaanitti deemee hojiin hojjechuun jalqabe barumsaan barachuun jalqabe cyber securityidhaan graduation godhee Projektoota guddaa keessa Comcast jechuun projektoota NASA keessatti hojjetamuu danda'anidha. Comcast keessatti hojjetamee haayirii ta'een achi hojjechuun danda'e ofan danda'e jechaadha. Of hoggaan danda'u immoo maalan jedhe biyya koon yaade jechaadha. Biyya koon hoggaa yaadu akkamittan geeddaruun qabaan jedhe. Adoon tarii dogoggora ta'uu danda'a. Sirriidha. Amma Ameerikaa gaafa deemtu maalan biyya kiyyaaf hojjedheedha. Thank you. Aboo biyyi tunumaan aangoone ja'a. Biyya kana keessatti ka jiru. Garaagarummaa isaa argite namni biyya tana ani ilaalchi kee akka jaraa waan naateef galatoomii siin jaa. Biyya kiyyaaf warri jedhu biyya kana keessatti badaan jiru. Hundurraa dhaateetuma. Exactly. Bakkee baqatanii kan bakkee deemanii koo Ameerikaan jechuun the last movement nama hoogganaa jettu sana hundatu baqatanii kan itti eessanidha. Ani garuu achitti hojjedheen amman danda'utti hoggaan fixee. Ammas dhufte immoo. Ammas ma dhufee maalan godhee the practically maalan jedhee amma humna kootti danda'uuf amma hamlee kootti danda'uutti amma umuriin jiraadhuuf eksi dhufee waan waa'in dhufee Oromoon hoogganee maal hoogganee I don't mind. I don't care. Ani sana miti yaadni koo ani teknooloojiidhaan biyyiin kun fayyadamuu dandeessiwu baqa the last movement kana hojjetamuu danda'u jedhee.
thank you very much garuu laal maal irraa sirraa hubadhaseeti sammuun kee still now alive akka ta'e akka namni hubatuu fi deemsa ati murtiiwwan ati murteessitee keessa ceete aboo dhugaas dubbachuudhaaf kufuudhaaf sababa gahaa qabdaayu garuu bagan kufin Israa'el bu'aa bayii kana hunda ce'ee sadarkaa irra jiru irra gahee jira waan ta'eef ammas wanni kun itti fufuun qabuudha qaamni ilaallatu dargaggoota akkasii waa innoveet godhan haga dhumaatitti waliin duukaa buutanii bu'aa isaaniillee miidiyaa irratti akka uummanni beeku ta'uu qabaadha. Maaliif dargaggoota hedduu qaamanillee keessaanillee sooshaal miidiyaadhaan warreen komii keessan na biraan gahaa jirta waan ta'eef qaamni ilaallatu dargaggoota akkasii sammuun isaanii akka nu harkaan miidhamne akka taasiftan gamanumaan isin gaafadha. Israa'el waan kana hunda akka isa mudateef san keessaa bahee har'aas ga'uusaa muuxannoo isinii qoodaa jira jechuudha. Israa'el ammatti garuu zaa qabnu wajjin Ameerikaadhaa erga deebitee booda dhaabbata guddaas bantee Finfinnee kana keessatti socho'aa jirta. Dargaggoota injiinaroota sooftiweerii kan hojii wal qabatee eebbifamanii dandeettii qaban walitti qabuudhaan sooftiweerii yookaan appilikeeshinoota naaf fakkaata dhuunfaas ta'e mootummaadhaaf hojjechaa akka jirtu. Sooftiweeriiwwan yookaan immoo appilikeeshinoota ati kalaqaa jirtu kuni sooftiweerota baay'ee ciccimoo akka ta'an quban qaba. Uummanni keenya waan sooftiweerii kana dhuunfaatti hojii isaatiif ajajuun kun baramee jiraayee gabaa biyya keessatti sooftiweerii gurguruun kun baramee jiraayee kan jedhu kana meenaa deebisi. Galatoomi baay'ee. Maal assemble company establish gochuufan dhufe yeroo duraa hungaan dhufu assemble company jechuun maaliif moobaayilii fi kompiitarri asittiin hojjetamu biyya alaadhaa dhufu. Biiroo keessatti immoo deemeen hoggaan laalu moobaayilonni kompiitarri fa'aa piriintarii fa'aa istoorii keessatti guutaniiru istooriitti gatamanii jiru. Sana finneet assembilii gooneet biiroon kun yoo fooyyessaniiti smaartii kompiitaraatti gara smaartii hoggaa geeddaran baadiyyaan immoo akkamitti fayyadamuu dandeessu. Kan immoo gara baadiyyaa tokko fudhannee isaan immoo distribuutii gochuu dandeenya kan jedhu sana yaada sana fide. Achi sana godheena gaaffii maaltu barbaachisa investimentii barbaachisa investimentii akkamitti gaafachaa piroozijerii investimentii keessatti kan gaafataman keessa hunda guutee nan galche. Nan eegee decisionii fidhamee nama 10 yookiin nama 16 irratti mallatteessee the last movement gaa deemu namicha tokko bilatti istaakii godhe namicha abbaa isaan kaasu maaliif istaakii akka godheeyyuu sababni istaakitti goote sin beekama. Nan beeka. Ati miilaan deemaa jirta. Thank you. Inni ammas hin hafne. Hin hafne. Ammas wanni kun yoo kan itti fufute xiqqooshii irra kisa waan ta'eef gaama ifatti dubbachuu dandeenya waan ta'eef dargaggoonni hedduu waan garaagaraa hojjettanii biyya waamsisaa jirtan keessumattuu raayyaa ittisa biyyaa keenya kanaaf wantoota fayyaduu danda'an warreen hojjechaa jirtaniin jirtu. Israa'elis namootuma akkasii keessaa isa tokko waan ta'eef gidduutti garuu bifa barbaadamuun sammuusaa ittiin fayyadamne. Kunumti immoo gara biyya alaatti illee dandeettii fi sammuusaa kana qabee akka deemu taasisee jira. Garuu inni abdii osoo hin kutatin ani dedication akkasii sacrifice akkasii kuni nama addaati maaliif jireenya qananii akkasiitirraa waan duraan jalqabe san fiixa baasuun qaba jettee as deebi'uu keetiin illee guddaa galatoomis hin jedha. Achi maalan godhee yaada san amma miliyoona 120 jira biyya kana keessatti namni uumamaan jiraatu biyya Itoophiyaa kan jedhamtu keessa jedhamne miliyoona uumamna miti nama 2 nama 10 istaakii naadiraa godhe jettee yaada kee istaakii gochuu sirra hin jiru. Kanaafuu maalan godhee Itiyoo Innovation Center kan jedhu san American company keessatti biyya Ameerikaa keessatti friend company godheenan sister company godheenan asitti sangaataraa biira establishing godhe. Establish godheen ijoolleen akkamiinan fidee ijoollee yuunivarsiitiidhaan eebbifamanii hojii dhaban. Ijoollee sooftiweerii hojjechuu danda'anii fi karaa carraa dhabaniiti piroojeektii isaanii baasuu kan dandeenye walitti fideenan hojjisiisuu jalqabe. Smart City kana hojii wal qabatee muuxannoo biyya alaatii qabduu fi dandeettii addaa qabdu kana wal simsiisuudhaaf waan yaalteen jira. Piroojeektiiwwan gurguddoo magaalota Oromiyaa gurguddoo Finfinnee dabalatee piroojeektiiwwan babbareedaa bakka itti hojjechaa jirtu hin jira. Eessatti milkooftee waa'ee maaliiti? Galatoomi. Waa'ee smaartii kana dubbatu namni smaartii otoo hin uumamin waa'ee smaartii dubbachuun irra hin jiru jedhee yaadan kaasa. Namni dura smaartii ta'uu qaba. Waa'ee smaartii fiddeet namni smaartiin ta'uu baannaan akkamitti walii fayyadamuu hin dandeessu. Mismaarii sitti ta'a beektaa smaartii. Smaartii mismaarii sitti ta'a dhumarratti. Kanaafuu tootaalii maalan godhee gaxaafoo laga xaafoo gara smaartiitti akka geeddaramu yaada guddaa fideenan siistama hojjetamee fi sartifaayidiina godhanii naa kennanii
Thank you lagataafo. Warra gaggaarii hojjetanis gidduu gidduutti kaasnee darbuu qabna. Exactly. Waan dhugaa irratti dubbachuu qabna. Warra eenyu sulultaa irrattis siistama na hojjisiisanii siistama sana faankishinaalii godhaniiti isaanis. Nu birattis hojjete? Sulultaanis hojjetameera. Amma projektii guddaa qabadheeraan gara paperless project jechaadha. Especially document transaction isaanii, hordofii isaanii, waan akkamitti hojjetamuu danda'u kan jedhu sana kan hordofuu danda'u softweeroonni baay'ee management system, store management system kan jedhamuu fi application, mobile application akka fayyadamuu danda'a. Akka WhatsApp, Telegram ofuma dhuunfaa isaaniitti dhaabbanni tokko fakkeenyaaf Google dhugaa jennu Google company ani isaa qaba. Telecom ani isaa hin qabamu. Telecom kan jennu website qabaachuu danda'a. Garuu application hin qabu. Appii kana fa'a amma teelebirrii maal kan jedhan jalqabanii sun miti waan akkasii sana developii gochaa jira. Riitaa shooyi dhaflee naa qopheechi tokko. Rakkoon jiru waa'ee akkasii irratti galleerra galaan projektii gara 10 nuu kennanii gara projektii sana irratti hojjetaa ijoollee dhuma irratti galchi. Kanaafuu waa baay'ee keessatti participate gochaa jira. Rabbi wajjin amma kan biiroo kantiibaa keessattis projektii tokko finneet isaan irratti the last movement irra jira already deploy gochuu sarbarii irratti akka itti fayyadamaniit biiroo kantiibaa magaalaa Finfinnee irratti apply akka godhamu inni xinnoo gufuu natti mudataa ture isa solvii gochuun ani yaala amma dhumaatti itti deema jedhee nani yaada rabbi jedhee systemni smart kan jedhamu sana otoo hin dhufiin immoo otoo keessa keenya galiin wanti ta'uu qabu jira. Wanta ta'uu qabu scratch jira. Otoo waa'ee daandii dubbachuudhaaf karaan isaan banama kan jedhamu injineeringiin yookiin immoo formaaliin deemee dhaabbachuu kan qabu malee waan dhuma irratti dhaabbannee dubbannee gufuu kanatti hin taane sana yaada. Kun amma ta'uu baannaan smartichi deemee bakka itti dhaabatu hin jira. Exactly. Totally dhaabbata bakka. Okay. Ani counseling and the guidance illee waan barbaadu na fakkaata. Plus namoota akka keetii kana amma anaa fi Israa'el dhugaa dubbachuudhaaf hagan si beeku miidiyaadhaan hagan si beeku waggoota dabarsite kana keessa kufaa kaa as geessusi gara dhumaa kana garuu wanti fooyya'aa hin jira. Wanti gaariin jira. As far as ani sammuun kee hagama akka deemuu danda'u beekuu nan beeka. Haga kanallee tanaa warri ciifnan jette sariin waan jedhamu jira. Bormoo to tell you the fact wanti gaariin jira ta'e yaada. Abdii kutachuu hin qabnu ammas rakkoowwan jiran akkanatti miidiyaa carraa argannetti baanee akkas irratti dubbachuun furmaata ta'e yaada. Marii dubatti hafuunis gumgumanii hidhii xuuxanii tumatanis hin ta'u. No sana yaadnaan immaa atis uumama kaa. Amma kun nature uumamaatti walitti fidaan yeroo baay'ee teknooloojii rogaa yaadu uumama namaati. Kuni asitti gufuun natti mudate jettee dargaggeessi dhaabbate jechaan sanaaf achievementii kennitee jechaadha. Gonkumaayuu dhaabbachuu hin dandeessu. Karaa baay'eetu jira. Opportunity baay'eetu jira. The last opportunity jettee kan yaaddu amma umriin kee lafarra jirtuutti the last opportunity kan jettu jiru. Plan A yoo qabaatte plan B bukkee kaa'uu qabda. Plan B keetti plan A keetti gara plan B yoo dhuftu plan B dhaan jettuun plan A dha jechuu qabda. Inni sun hoggaas jalaa dhumuu jechaadha. Kanaafuu. Mee Israa'el dargaggoota amma hojii wal fakkaataa irratti seenanii illee gaafa koosh gootu gaafa gorsitu tibba kana naannoo Buraayyuutti waan dhagee tokko hin jira. Waan gala'aa ta'uu danda'u akkaataati kuftee kaateefaa gaafa gorsitu argee jira. Fakkeenyaaf amma ijoolleen Buraayyuutti kan kaampii Buraayyuutti kan galanii jiru. Indoom akka carraa ta'eeti anatu daanyaana godhaniit na fudhataniit ijoollee sanatti trainingi fudhatanii akka dhufaniitti gara miiliyoona 13 immoo akkasitti badhaasa argatan ijoolleen suni. Ijoolleen sun akkasitti argatan. Sponsora na gaafadha. Ijoolleen sun maaliif amma dhumaattan waa'ee indoom deemuun barbaanne ture. As galaan akkasitti galaan jedhee Buraayyuutti qophii akkasii jira. Please dhufiitii evaluate nu godhii evaluation kee barbaannaa jedhee hoggaa na waamaniyyuu oon deemuu baadhe jedhe. Ijoolleen sun hamlee isaanii qabu. Kanaafuu ijoolleen sun immoo everyone na beekaniiru. Understanding achi boodandom ani commenting ti kennisan ani yaada ti kennisan appreciate godhanit amma ammaatti na bilbila text na gocha hojii dhuma hojjetaman san immoo gufuun saanii maal akka ta'uu danda'u san hojii barbaade hojjechuu dandeessa dhumarratti kan kees miti jedhamuu dandeessa isa iyyuu accept gootee darbuu dandeessa ajaa'ibaati kanaafu nama akkasitti akka uumamuun barbaada namoota baay'ee keessatti akka involve gochuu dandeessa amma humna kee danda'utti amma hamleen kee danda'utti nama gargaaru
Dhugaa nama gargaartu immoo rabbi si gargaara waan carraa guddaa argachuu dandeessa malee akka yaada kootti ani amma asittan qaqqaba jedhee yaadu amma immediately biyya kanaa bahuu hin danda'a waan tokko nan qabuu hin danda'u garuu maalinni akkuma biyya kootti amma dhalataa akkasii baadiyyaatti dhaladhee finfinneetti seennee amma Ameerikaanitti hojjechuu danda'u sanattan arge miti otoo ijoollee karaa ani waan hunda staabilii godheera baqa biddeen tokko caala nyaattu siree tokko caala raftu jireenya amma jiraadhu caala danda'uun jedhu baqa amma staabilishii ta'eera garuu nama akkamitti gargaaruun danda'a baqa nama ijoollee akkamitti karaa banuun danda'a anaa darbeera amma anaa nageera jedhan otan hafe googil irratti namni akka barbaade poostitoo hin godhin waggoota darbanii waggoota 13-17 dura poostii godhameera Genius Young Ethiopia the first Africa jedhamee newspaperiin Al Jazeera BBC Voice of America amma sanitti deemeera hojiin ko garuu amma kana ta'eera jedheen miti kanan jiraachuu danda'u amman danda'utti ijoollee kana gargaaruun qaba amman namuudate kana akkanatti gufuunatti dhufe jedhee otoo poostiin godhe amma gasa isarratti amma kana otoo qaqqabee nuti haayisaa qaqqabna jedhanii taa'anii isaanii irraa ku thank you Ayyee Innoveetar Israa'el beellamaa Finfinnee irraa kaatee ganamaan na bira ga'uudhaan eessa ture Israa'el maal hojjechaa jira ka jedhu kana uummata kiyaamata 15 ol erga dabarsitee booda deebitee akkas furdattee uummata kee waliin waa walitti dhuftee waan irra jirtu himuu keetiin guddaa galatoomi siin jaa muuxannoo kee kanarraa dargaggoota akka keetii waa uumanii dhufan innoveetara ta'aniif gala'aa guddaa akka taatu abdii guddaan qabaa. Waamicha kiyya kabajuudhaan argamuu keetiinis maqaa daawwattoota televezyiina Faanaa Riittaashootiin guddaa galatoomi siin jaa. Galatooma. Ergaadhuma si carraa si ilaalla. Ergaa dabarsuuf kanan danda'u akkuma biyyaatti biyyi keenya kanarra jirtu hin beekna. At least nama keenya rakkatanii ilaalanis darbuus waanuma rabbi nu mudate sana keessatti hafuun biyyatti kun guddachuu ishuu naftu. Garuu amma jiraanyuutti otoo pozitiivii taanee dabarsinee otoo nama gargaarre namoonni immoo teekinooloojii aweernasii kan hin qabne taanaan immoo baratanis ilaalanis nama sana inkireejii gochuu appirisheetii gochuu waan barbaaddarratti amma qaqqabuu gochuu yeroo jireenyi keenya yeroo tokko addunyaa kanarratti yeroon sun hin dhabamti yeroon sun waggaa dhabamtu hin gaabbiti kanaafuu rabbi nu gargaaru biyyattiin keenya rabbi nu haa eegu walaa jaalannu walaa guddannu galatoomaan jedha. Horinaa buli. Kabajamtoota daawwattoota kennaa turtiin kana fakkaataa torban keessummaa kabraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin haga walitti deebinutti qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa Daayirektarri kiyya Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo Riittaa Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Magaalaa Adaamaa gamoo ol yaadi jalatti kan argamu Abbukkii Protocol gama ispoonsara uffataatiin lafaana ture galatoomi jaan haga torbanii horaanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayini beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, sponsora Plaatineemii Riittaa Shoo.